Obboleeyyan kiyya ilaalaa gaazii kana akka inni itti dhuka'u foroonii kana ilaalaa micatteetan. Mee imalaala irraa waa barattanii of eeggattan imalaala sirrimatti argitanii jirtan akka inni itti dhuka. Isiin ka gubbaa bobeessuuf yeroo isiin ka gubbaa qabsiistu kan jalaa ka foroonii ka mastaawwatii keessa jiru ka biizaa humaama dukkuu humaama keessa kaayanii xaabbatan sun itti fanadda'ee jechuudha isinii galee jira. Obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee waan kanarraa jabeessaatii of eega. Waan kanarraa jabeessaatii of eega. Keessattuu jechuudha warroonni foroonii fi gaazii ka gubbatti fayyadamaniif ka keessatti fayyadaman foroonii tokkochatti warri fayyadaman fakkeenyaaf ani amma kan itti fayyadamaa jiru kan maabiraatiiti kan foroonii kan biizaa lukkuu humaama keessa kaan inni kan maabiraatiiti kan siliindarii kun immoo kan gubbaa bichaa shaayii irratti danfisuu ruuzii irratti danfisuu kanaadha malee ka keessaa san hin qabu jechuudha. Yeroo wayii garuu fayyadameetiin jira hin jijjiiranii inni summaan seetan anuu yeroo baay'een argee jira jechuudha. Isin nama fakkeenyaaf lukkuu keessa keettaniitiin lukkuu faxabbasuuf misaa yeroo hojjettan keessa hin galchitanii gubbaa ruuzii hojjettan. Yeroo sanitti paaworii isaa hin qannastan jechuudha kan jalaa san yeroo isin qannastanii lukkuun suuta jedhee bilchaatu kana jalaan gubanne yookaan jettanii paaworii isaa yeroo isin qannastan inni sun yeroo tokko hin dhaamaa jechuudha. Yoo paaworiin isaa qannasee yeroo dhaamu jira. Dhaameetiin yeroo cadhisee gaazii yaasu jira. Yeroo sanitti isin yoo cheekii hin godhin fiidanii immoo kan gubbaasa yoo lukkostanii jettan inni jala hafuura yaasaa jiru sun jechuudha kan keessaa sun isinitti as dhooyaa jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee of eeggadhaa cheekii godhaan isiniin jedhaa yoo isinii danda'ame kan jalaa san haga muluu isaa hojii isaa geessitanii ofirraa cuftanitti kan gubbaa hin fayyadamina. Kanaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya argitanii yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo lukkisuu fi yookaan qabsiisuu fi qulfii isaa akkas bantaniyyuu jechuudha. Yeroo garii ufumaan buu jedha bakka sagalee hin jiraame sagalee humna qabeessa wayii dhageessisa jechuudha. Innaa kanaaf obboleeyyan kiyyaa warroonni waan kana fayyadamtan keessattuu gadi jedhaniiti kan lokkofamu inni kun as banteet irraa balbala isaa kanarraa as banteet akkas gadi jetteeti kanaati qabsiistu jechuudha. Yeroo san of eeggadhaa isiniin jedha yoo dafee isinii qabatu dide akkas qulfii isaa bantaniitiin gaaziin jedhee haga inni yaa'eetiin gara keessanitti haga hafuuraan isin onno jedhu dirasii cadhistanii hin yaalina hafuura baafachiisaa cufaa yoo san yoo inni takkaan isinii qabaatu dide cufaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Cadhistanii isin odumanni shii jedhu bobeessuu qaba jettanii qulfii isaa bantaniitiin yoo isin yookaan laayitarii yookaan waan adda addaatiin jiraamuun ittiin qabsiisan isaan cal'istanii yoo yaaltan ta'e isinitti as bobayaa jechuudha. Takkumaan isinitti as bobayaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya warri kana fayyadamtan of eeggadhaa. Argitanii jirtanii akka inni itti ofirraa balbala darbe humna isaa argitanii jirtanii mastaawwatiin isaa kun amma kan itti cufamu baay'ee ulfaata. Hin beektan warroonni fayyadamtan yeroo irraas badamu hin ulfaata. Garuu humna ibiddaa argitanii jirtan akka inni itti ofirraa darbe. Kanaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya akka qallitti hin laalina rabbiin isinaa eegu of eeggadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kontaaktii ta'aa jechuudha yeroo isin ka jalaa san bantaniitiin ka gubbaa yeroo qabsiistan. Hatta macarrashaa yoo paaworii isaa qannastan yeroo kontaaktii ta'u jira jechuudha. Kan gubbaatiif ka jalaa walitti. Kanaaf obboleeyyan kiyya isiin amma ka gubbaa yeroo qabsiistu kan jalaa ofumaan boba'ee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya irraa waa barattan irraa hubattan jedhee yaada. Rabbiin isinaa eegu irraa of eeggadhaan isiniin jedha. Irraa of eeggadhaa kan foroonii keessaa kun baay'ee badaadha. Maaliif jennaaniin bakka humna qaba. Humna qaba jalaa fi gubbaa walitti ol bobaya waan ta'eef kan maan keessaa kan maan foroonii kan maan qulfii balbala irraa as bantan kun iyyuu jalaaf gubbaan bobaya. Maaliif jalaaf gubbaanis biizaa yookaan lukkuu waan adda addaa akka bilcheessuuf jalaaf gubbaan itti qabsiistanii uummata kiyya rabbiin isinaa eeguun of eeggadhaan isiniin jedha wallaahi akka itti rifadhe argitanii jirtanii micayyoo tana rabbiin isinaa eegu isiniin jedha akka dandeettanii of eeggadhaa.